السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya waan haaraa qabannee dhufne isiniin jennee waadaa kanaan dura isinitti alhamdulillah galata rabbii har'a waan kana fakkaatu isinii qabannee dhufne irraa kana yoo isiniin jedhu egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kanaan dura bu'aacee guddaa keessa dabarree meeshaa keessan bakka garaagaraatti walitti qabaa turre amma immoo iddoo tokkotti isinii qopheessinee idduma tokkotti qopheessinee yeroo gabaabaa keessatti akka fedha keessaniitti meeshaa ija keessanii ilaaltanii akka isin filattaniitiin xalabattanii kun bifa kana dhufnee jirra alhamdulillah gammachuu guddaa qabna isinillee gammachuu kennu hojii qoodachuudhaan share walii gochuudha warroonni chaanaalii keenya kanaas haaraa taatan subscribe gochuun gama keenya akka dhuftan warroonni haaraa hin ta'in maamila keenya taatan immoo share walii gochaa isiniin jecha asumaan aashatti isin deebisa istiidiyoon kun har'a aashaaf qophaa'ee aashatti meeshaa kanallee isin beeksisa ifa lifaatii kunillee gatii dadhabbii kunillee gatii dadhabbii aashatti yaaditoota daawwataa isin jecha gatii kana irratti hayyee daawwattoota keenya akkuma kanatti suuriyaalee jechuudha daawwattoota keenya suuqii banannee jirra jechuudha daawwattoota keenya meeshaa yookaan jara nagas deemnee binnee bakka tokkotti qabaa turre amma garuu suuqii banannee jirra suuqii keenya keessaa waan barbaadan qabu keessumaa deebisanii namni ariitti dhaabbatu barbaadu akkuma jajjatee boru meeshaa deemuu danda'amaa meeshaan qophaa'ee danda'amaa ta'e daawwattoota keenya meeshaa kana mootuu takka takka gatii isaa keessatti illee guyyaa tokko fannee malee viidiyoo kana keessatti viidiyoo dhaabbata nu eeggadha wanti gatii isaa kan nasnillee ni jira sababni isaallee amma jirmaa fi waan ta'eef akka duraan namarraa binnee dhimmi qabsiisu dhiyeessinu jechuudha daawwattoota keenya waan hedduu walii ilaallaa kana mijaa'anii meeshaan dura gammadee jiraatee kun duraanii bakka biraatti egaa kabajamtoota daawwattoota keenya waan inni isiniin dabalu keessaa inni tokko meeshaaleen kun akkuma jiru meeshaalee mana keessa nama kamiyyuu barbaachisan jechuudha. Akkuma san immoo meeshaalee waan akka televezyiinaa waan akka firiijii maaliif ammallee waan akka mootu gasalaa yookiin immoo maashina uffata miicuu jechuudha. Hunda qabannee isinii dhufna kabajamtoota daawwattoota keenya. Isa immoo marraa itti aanutti isinii qabannee dhufna ammaan immoo isa keessatti hoo maaltu jira yoo jettan wantoonni kanaan dura meeshaan isaanii qaalii ta'an isaan san gadi buufnee maal gochaa jirra jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo kana goonu waagaan isallee akka gadi buufnu jechuudha maaliif jumlaa finna waan ta'eef jechaadha. Kanaan dura warroota wakiilaa qofarraa fidaa turre amma immoo nullee wakiilinnaa fudhanneeti kan isiniif hinnu waan ta'eef egaa kabajamtoota daawwattoota keenya isinillee kana beetanii chaanaalii keenyatti dhuftanii nu jaalattanii gama keenya dhufuu keessaniif isin affeerra jechuudha. Affeerraa keenya baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa kabajaaf jaalalli nuti isinii qabu hangama akka jedhee isiniif natti ulfaata. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kana yoon isiniin jedhu meeshaaleen asitti argaa jirtan jiruun hundi ajajuma keessaniin meeshaalee yeroo baay'ee isin ajajanii fi mana keenya keessatti nama meeshaan nu barbaachisuudha. Kanammoo gatii isaa jechuudha tokko isaan waagaa qarshiin ittiin bitamuu fi qaama ittiin gurguramu hunda isin beeksisuudhaaf yeroo biraa deebinee dhufna ammaana keessatti irratti kana miidhaadha. Meeshaa baay'ee babbareedoo ta'anii fi akkuma san ija namaa hawwatan qabannee dhufnee jirra jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Asitti akkuma argaa jirtan roottoon hin jira. Rakamooti abbaan gadaa kun akkana fakkaataa jiru daawwattoota keenya rakamooti diimlaayitii haala kanaan ka diimlaayitii ka duraan biratti hin argamnellee kun haala kanaan finnee jirra. Siinillee bifa nuti taateen kun haala kanaan dhuftee daawwattoota keenya hawa baadhaan hojjetamte. Siinii kun baay'ee bareedu wajjin finnee irra daawwattoota keenya waa tokko roon miti. Siinni isin argitan kun as kana bichaa miti duuba ka jirullee siinii eenyata adda addaatu jira jechuudha. Rakamooti rakamooti kan haala kanaan finnee yookiin warqaamaa isin jaalatan sun kun bifa kanaan dhufee jira jechuudha baay'ee ta'e jechuudha daawwattoota keenya.
Sarbisi warqamoon isniyoo kan gaafatanii fi biratti barbaadan hundi isaan biratti argamu jechuudha. Daawwattoota kennaa waan asitti argamne illee jiraate bakkuma seenne seenne isiniif jechuudha. Daawwattoota kennaa distii hafuuraa achi garagalchitti agarsiisi. Maashinni foonii waan hin jiru bakka booyilarii yookaan maashina bishaan ho'isu saanii feermuzii siinii abbaa gadaa maashina piizzaa buddeena muramee keessa naqamu istoovii saatii maashina qimamii garaagaras maashinni qimamii asirra immoo akkuma argitan daawwattoota kennaa niima yookaan maashinni buna daa'immaa jirti wanti hin jiru daawwattoota keenya distiin saramikii ayinataan nuti jira daawwattoota keenya distii saramikii baay'ee orjinaala ta'e abbaan sadii jira abbaan shanii qeqelfaa isaa qabatee orjinaala jechuudha distiin tokkoffaan kan furdinni isaa jechuudha furdinni isaa ulfaatu jechuudha daawwattoota keenya inni biratti argama jechuudha daawwattoota keenya yaani baay'inaan waan hundaa gatii isaa wajjiifi sadarkaa isaa kan agarsiisaa jechuudha daawwattoota keenya waan dur bitattanii olitti waan orjinaala ta'ee fi waan qulqulluu ta'ee fi waan gatii isaallee giddu galeessa ta'e sirrii dhiyeessina jechuudha maachisuutiin kenna waan ta'eef rakkoon tokko hin jiru daawwattoota keenya saanii zirgii ayinataadhaan jira saanii fandishaa wanni hin jiru bakka sallaan uffata maashee baddaraa shunkurtii maashinni gabun akaayuu fadaaku maashinni juusii yani wanti hin jiru hunda isaatu kottaa bitadhaa itti fayyadamas hin jira maashina shunkurtii akkuma isin argitan kana maashina shunkurtii kana yeroo isin agarsiisu maashina shunkurtii kun kan mabraatiin daakuu fi harkaan yeroo mabraatiin hin jirre itti fayyadamantu jira yeroo tokko yookaan gisee suuqirraa binnu bakka tokkotti argannu amma garuu jirmaaf inni waan ta'eef hundi keessanuu argachuu dandeettan hin jira daawwattoota keenya yoo nu biratti argamu hin jiru hatta misaaqa daa'immanii yoo barbaadan jechuudha warroonni biyya san jirtan daa'imman keessaniif mana barumsaa baramuuf deemaa jira waan ta'eef kan nyaata itti qabatanii mana barumsaa deeman bituu fi dandeetni. Keessa isaa yeroo meeshaa gatii isaatiin agarsiisu kan isin agarsiisa. Aynata hedduun of keessaa qaba kan bishaanii nama of keessaa qaba kan nyaata aynata adda addaa of keessaa qaba jechuudha daawwattoota keenya. Yoo daa'imni keessatti xiqqoo taate immoo kun xiqqaa ta'ee haala kanaan qophaa'ee dhufee jira daawwattoota keenya. Waan hin jiru anaafaa fi kana caalaa fi hin jiru baay'een hin jiru. Firiin aynataan kun akkuma isin argitan tajaajila jira kan akka tiraasii jaalatan ta'a. Abbaan abbaa sadii yookaan bitatan jira. Firii hababaa gadi yookaan bitatan firii sana yeroo hedduu gaafatanii firii gabaaboo qomuutti jechaa turtanii haala kanaan kunoo innee jira jechuudha jirmaadhaan hidhatuu dandeessanii meeshaa kana immoo tokko gatiisaa isiniin ibsatanii jedhee jira. Daawwattoota keenyaan nu wajji turtanii nu jajjabeessuudha. Guddaa isin galateeffate isiniin jedha. Ammaaf garuu Seenigaal distii kunoo isinitti agarsiisee jiru. Distii Seenigaalitti jira. Wanti bakka suuraa abbaa gara haala kanaan jiru madaqannee jira daawwattoota keenya. Wanti hin fidamin hin jiru jechuudha daawwattoota keenya nama maalii filatee jechuun wanti biraa haa ta'u akka daawwattoota keenya meeshaa jira. Beelifnu isa shunkurtii waan barbaade faayidaatu jira. Maancaashashatu jira. Kana illee aannan wanta adda addaa waliin makamu jechuudha. Ni beektaman arabaati kadhabame hin jiru. Isa kanallee jira jechuudha. Gaayaa wanni biraa haa ta'uti. Waa hunda isaatu iyyuu adda addaan gatii isaatiin jedhee jira. Viidiyoo lammataa keessatti eeggadha ammaan xumuree jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.